Hordoftoota keenya kan daawwataatii jirtan televezyiinii OBS dha. Seenaa miidiyaa Oromoo yookaan as dhufteensaa qabba qoobsaa kutaa lamaan qoodee kan qopheesse amma daawwattoonni keenya hordofanii yeroo abdiisa. Qabiyyee dhangaa keessaa tokko kan ta'e egaa waa'een seenaa miidiyaa Oromoo eessaa garamitti isa jedhu kana qabba qoobsaa waanuma ogeessota fi warra muuxannoo waan keessa dabarsan barreessitoota wajjin turtii taasiseen waan nu qabachiiseera nu hubachiiseera. Mee amma immoo qabiyyeelee qophii dhangaa TV yookaan televezyiinii OBS keessa ammasittuma jirra. Amma hin jalqabne malee gara xumuraatti hin geenye. Kanaaf tibbi kun immoo waan isaan beeku cidhattis nan affeerama. Sirbinaan jedhu ta'uu yookaan immoo jaalanaa ta'e jedhu ta'uu nu cina dhaabadhu yookaan obboleettii yookaan obboleessa mucaa ta'e siin jedhu waan baay'eetu jira. Hin firoomna jedhu coqorsa yookaan marga qabatanii dhufanii nama kadhatu. Waan baay'eetu jira. Tibbi kun daawwattoota keenya tibba cidhaati baay'inaan as biyya kanatti yeroo cidhaa kana immoo sirboonni garaagaraallee kan weellifaman jiru. Weellistoonni keenya illee weellistoonni Oromoo cidhaaf sirboota garaagaraati kan isaan as istuudiyoo keenyaa qabanii. Kanaaf warra cidha isaanii godhataniif walitti urgaa waliin jiraadhaa wal jaalladhaa jennaan. Egaa cidhi baay'ee murteessaadha. Warri namoonni qaamni qofaa ture yommuu walitti dhufu instituushinii yookaan immoo dhaabbata tokko hundeessan jechuudha. Dhaabbata tokko. Dhaabbanni sun waan baay'ee oomisha yookaan immoo waan baay'eetu irraa argama. Dhaabbata salphaa miti. Gaafa dhaabbanni kun hundaa'u. Duraan halaalaa wal hawwaa turan jarri kun lamaan. Halala. Jaalala. Amma jaalala halala. Yaa jaalala halala. Akkam bareeda sagalichi. Kanaaf an albeebii baafadha. Hafuun qabu sagaleen kun asumatti daawwattoota hedduu bira ga'uu qaba. Egaa waa'ee cidhaati kan nuti kaasne. Jaalala halaalaatiif an fide. Warri halaala ture gaafa instituushinii yookaan immoo dhaabbata kana hundeessan gaafa wal fuudhan jennu ji'a cidhaati kan jennee kana kaasnee fi dhaabbata guddaa ijaaruu ijoollee horuu jira qabeenya horachuu jira qabeenya horatan sanaan immoo abbaa qabeenyaa ta'anii namoota hedduuf hojii banuu jira waan baay'eetu jira achi keessa. Abbaa haadharraallee eebba kan isaan fudhatan yoo fuudhaaf heeruma kana dhagaa intalli haadha gammachiisti ilma abbaa gammachiisa sanaa booda eebbarraa fudhatu ija keetii ija kee argi jedhuuni kana jechuun immoo dhalti dahii ijoolleen siifaa baatu ijoollee waamii ergadhu intalli ati ergattu intalli ati deessu kan afaan kee dhageessu haa taatu eebba keenyatti illee akka hin deebine. Duubatti na deebisteeti waan yaadachiifte mararoo durbaa na yaadachiifte. Seeyyaan iyyoo dubartoonni gaafas galgala wal ga'anii hiriyoota ishee biraa adda baati waan ta'eef waatti ammatti amma warri kaan hin heerumin jiru hiriyoota baay'eetti dhiyaattu wajjin seenaa baay'ee gaarii qabu. Egaa baadiyyaatti maaltu jira wajjin qoraa cabsuu wajjin hojii adda addaa hojjetu wajjin bishaan dooyyeetti daammatti waan ta'eef mararoo adda addaatu jira. Boo'anii wal boosisanii seenaa walitti dhaamanii mucaan hiriyoota isheetti jechuudha. Haatis immoo gorsa adda addaa laattii fi egaa waan kana na yaadachiifte isaan ijoollummaatti maatii bira waa odeeffadhee ofii koosii beeku. Yeroo sana qaqqabu. Ji'a cidhaati waan jennee fi sirba cidhaa tokko sanaffirraa sirba bonigaa filannoodhuma keetiin haa ta'u ammas. Sirba Addisuu Karrayyuu kan Addisuu Mangistuu laga tokko waraabe jedhama dureensa sirbi suni. Abbaa manaa fi haadha manaa laga tokko waraabaadha Oromoo. Rabbi laga tokko waraabaadha kan wal fakkaatan kan koodiin isaanii tokko kan wal jaallatan kan maal ta'an bakka tokkotti fidaadha. Kan amalaan illee walii ta'an kan waa hundaan walii ta'an rabbuma kanatu walitti barbaada. Kan tokko immoo yoollee hinduuta ta'e kan tokko immoo tasgabbaa'ii dabarsuuf. Tokko bar dheeraa too barbaadu gabaabaa fuudha kan rabbi fideef. Tokko immoo gabaabaa too barbaadu dheeraa. Tokko diimaa too barbaadu gurraacha. Kanaaf rabbumatu walitti waraaba. Laga tokko waraabaa. Laga tokko waraaba. Kanaaf Addisuu Karrayyuutti fufa. Misirroo koo keessan bareedee ka'aa sirbaa misirroo koo akka baaboo birraa walirraa miidhagu jechuudhaan laga tokko waraabe maaddii tokkotti waame jechuudhaan tulluu walal ta'a guddadhaa mul'adhaa jedha achi keessatti. Tulluu walitti fakkeessan immoo. Tulluu walal ta'a guddadhaa mul'adhaa akka tulluu walalitti jechuudhaan kan inni sirbetu jira. Kanaaf sirba Addisuu Karrayyuu kan Addisuu Mangistuu kana daawwattoonni keenya haa hordofaniiti. Sanaa booda immoo kan itti aanu sirba kanatti jechuudha. Sirba kanatti aanee kan jiru
oduudha. Oduun hangaatti oofaa sanaa booda nuti immoo deebinee yoo wal argine wayya. haa ta'u. Sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba miidhagdu misirroo bareeddu kalloo mudhii soonsa abaaboo jaalala uwwisee si boonsa laga tokko waraabee maaddii tokkotti waame laga tokko waraabee qorii tokkotti waame mataaf dhadhaata aannan garaata tulluu walalta dandaa mul'adha gammachuun jiraadha murii dheeradha laga tokko waraabee maaddii tokkotti waame laga tokko waraabee qorii tokkotti waame jaalalchi jannata dubartuu gammanne kolli keessan guute bijuun hin hirranne horaa bulaa jenne nuti sin eebbifne laga tokko waraabee maaddii tokkotti waame laga tokko waraabee qorii tokkotti waame sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba Siroko jidike sambarede kasirba miidhagdu misirroo bareeddu kalloo mudhii soonsa abaaboo jaalala uwwisee si boonsa laga tokko waraabee maaddii tokkotti waame laga tokko waraabee qorii tokkotti waame mataaf dhadhaata aannan garaata tulluu walalta dandaa mul'adha gammachuun jiraadha murii dheeradha laga tokko waraabee maaddii tokkotti waame laga tokko waraabee qorii tokkotti waame
jannata dubartuu gammanne golli keessan guute bijuun hin hirranne horaa bulaa jenne nuti sin hebbifne laga tokko waraabe maaddii tokkotti waame laga tokko waraabe qorii tokkotti waame Waggoota 14 keessatti ogeeyyota ga'umsa cimaa qaban horachuun kan beekamu Yuunivarsiitiin Rift Vaalii ammas haala addaatiin barsiisuu itti fufeera. Maal haa baradhu, yoom, eessatti haa baradhu jettanii kan yaaddan fedhii barnoota keessanii Yuunivarsiitiin Rift Vaalii isiniif jira. Homaa hin yaadda'ina. Keessattuu digirii lammataa yookiin maastarsiin sooshooloojii, akkaawuntiingii, faayinaansii, maarkeeting manaajimentii fi diviloopimental ikoonomiksiin kanneen keessaa gosa barnootaa qalbiin keessan feetuun Yuunivarsiitiin kabaja beekumsaa itti goonfattan Yuunivarsiitii Rift Vaaliiti. Maarree Yuunivarsiitiin keenya kaampaasiiwwan isaa hundatti barsiisuu itti fufeera. Kottaatii itti baradhaa, beekumsa goonfadhaa. Akka Afrikaa baatti dorgomaa kan ta'e Yuunivarsiitiin filatamaa Yuunivarsiitii Rift Vaalii. Attam jirtu daawwattoota televezyiinii OBS hordofaa kan jirtan qophii dhangaatii amma immoo dabareen kan oduu dhangaati. Oduu dhangaa har'aa kan isinitti mu'an ayyaanaa cimdeessaati. Odeeffannoo biyya keessaa arganneen oduu keenya dhangaa har'aa jalqabna. Aadaa, seenaaf afaan saba Oromoo qorachuu fi barnoota babal'isuuf hojjechaan jira jedhe waldaan qaanqee qaroominaa jedhamu. Waldaan kun hojii isaa gara fuulduraa cimsuuf tibbana Finfinneetti mari'ateera. Marii kana Birraa Laggasaatu hordofe. Waldaa tola ooltummaa qaanqee qaroominaa jedhama. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti walakkeessa bara 2006 biiroo haqaa Oromiyaarraa beekamtii argatee hundaa'e. Waldaa kana kan hundeessan dargaggoota yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barataa fi barsiisaa jiraniiti. Qaroominni bu'uura eenyummaa fi ammayyummaa akka ta'e hubachiisuun aadaa, seenaa fi afaan saba Oromoo qorachuu fi barnoota babal'isuun kaayyoo isaaniiti. Kana milkeessuudhaaf Yuunivarsiitii Rift Vaalii damee Finfinnee galma tokkummaatti mari'atan dargaggoonni kunneen. Dhaloonni ammaa eenyummaa isaa beekee jireenya ammayyaa keessatti qaroominaan akka dorgomu gochuun kaayyoo dargaggoota kanneenii isa ijoodha. Sirna qabbanaawaa kan waraana hin qabne itti yaa bulaniif addunyaaf arjoomne. Qaanqeen kana qaba qaroo namummaadha. Ittiin dhiisa malee dubbiinsaa baay'eedha. Irraa hin dheensinaa qaanqeeftuun salaadha. Pirezidaantiin waldaa qaanqee qaroominaa dargaggoo Balaay Kaasaayee akka jedhetti waldaan kun guutuu Oromiyaatti damee isaa babal'isuudhaan hojii tola ooltummaa irratti hirmaata. Guddinaa fi dagaagina aadaa, seenaa fi afaan Oromoo irratti gumaacha barbaachisu gochuudha, hojjechuudha. Akkas gaafa jennu sabni tokko saba ittiin adda isa godhu qaba. Akka saba Oromoo fudhanne aadaa mataasaa, seenaa mataasaa, afaan mataasaa qaba. Kanaaf isaan kana irratti gaafa hojjenne waa'ee Oromoo waan hojjenna jechuudha. Eenyummaa keenya barra. Namni eenyummaa ofii osoo hin barin waa'ee guddina biraa hojjechuu hin danda'u. Waldaan kun wayita ammaa miseensota 80 qaba. Amma immoo gara oduu biyya alaatii arganneetti ceena. Malli horii diqaalomsuu Beeljiyeemitti horii qaamni isaa warra kaan irra dachaan gabbatu uume Mitikkuu Fiqaaduu kanarratti waan qindeeffate qaba.
Kormi duruu gabbata. Gabbinni korma biyya Beeljeemitti dhalatee tokko garuu adda. Sanyiiwwan loon garaa garaa walitti diqaalamsuun uumame. Ogeeyyiin akka jedhanitti gabbina isaa garmalee kanaafis sababa kan ta'e kanuma. Guddinni lafee korma kanaa kan warra kaanii dachaa oliin caala. Garuu foon isaa faayidaa hin qabu jedhu ogeeyyiin. Waa'een korma kanaa kan nama ajaa'ibu kan biraa nyaanni inni nyaatu foon isaa gabbisuu caalaa lafee isaa guddisa. Namoonni miiliyoona 1,100,000 ta'an feesbuukii irratti viidiyoo korma kanaa daawwataniiru jedha oduun Zamiirar. Korma kana hagas gabbisuun yakka jedhanii warri yaada kennanis jiru. Korojoon addeessa irratti badee ture jedhame waggoota 40 booda manatti argame dabalatasaaf zallaqaa ol jirra. Armstrong nama yeroo duraadhaaf bara 1969 addeessa irra qubate. Yeroo sana meeshaaleen inni korojoodhaan fudhatee gara addeessaatti imale baay'een isaanii dhabamanii turan. Meeshaaleen kunneen achumatti hafan jedhamees yaadamaa ture. Armstrongis yeroo lubbuun ture waa'ee meeshaalee kanneenii waan dubbate hin qabu. Erga Armstrong addeessa irra qubate waggaa 40 booda garuu waan hin yaadamne tumame. Haati warra Armstrong tibbana mana isaanii Ameerikaa Ohio jiru keessatti korojoo tokko argite. Korojoo kana yommuu bantee ilaaltu meeshaaleen gatii qaban waan keessa jiran hin seene. Xiqqoo turtee shakkite ammas deebitee ilaalte. Kana booda gaa abbaan warraa ishee ergama Apollo 11 jedhamuuf gara hawaatti gaafa qaaree korojoo meeshaalee ittiin qabate ta'uu isaa kan isheen hubatte. Argitees hin callifne gara godambaa Smithsonian National Air and Space jedhamutti barreeffaman beeksiste. Korojoo kana keessatti meeshaaleen adda addaa 18 kan argaman yommuu ta'u isaanis kaameraa, qabattoo, of-ilaalee, kiyyoo, alaabaa Ameerikaafaaf kanneen birooti. Qorataan Smithsonian National Air and Space Mr. Alan Needle waa'ee meeshaalee kanneen yoo dubbatu ana amman beekutti waggoottan 45 darban kana keessatti meeshaaleen kunniin jiraachuu isaanii namni dubbate hin jiru. Armstrongis yeroo lubbuun ture waa'ee kanaa waan tokkollee hin dubbanne. Meeshaaleen kunniin dhugaa addeessarra jiru mul'isu. Armstrong turtii addeessarraa sa'a 2 booda gara kaameraatti galagalee yeroo kolfu kan argisiisu fakkiin illee keessatti argama jedhameera. Meeshaaleen argaman kunniin kabajaan godambaa Smithsonian National Air and Space keessa taa'u jedhameera. Maddi keenya The Independent. Dubartiin Roomaaniyaa tokko lakkuu ulfooftee daa'ima tokko deessee ishii lammaffaa immoo ji'a 2 booda deessee jedha gabaasni Daily Mirror. Gabaasa dabalataaf Darajjee Gonfaa. Dubartiin lakkuu da'uun waanuma jirudha. Daa'imman lakkuu dhalatanis yoo baay'ate garaagarummaa daqiiqaa yookaan sa'aatii muraasatiin yoo ta'e malee guyyaa dheeraa booda dhalachuun hin baramne. Kan dubartii biyya Roomaaniyaa Bizaarrii jedhamtu garuu doktoroota waan isaa wallaalchisee namoota hedduu immoo ajaa'iba jechisiiseera. Dubartiin kun akkuma guyyaan da'umsa ishee dhiyaateen gara hospitaalaa kan deemte. Guyyaan da'umsa ishees ga'ee gargaarsa doktorootaan mucaa ishee jalqabaa deesse. Mucaa lakkuu lammaffaa garaa ishee keessatti hafes guyyuma sana deessi jedhanii osuma doktoroonni ciniinsifachuu ishee eeganuu laftiitti bariite. Doktoroonnis waan isaa wallaalanii callisan. Bizaarreen garuu ji'a 2 daa'imman jalqabaa itti deesse booda daa'ima lammaffaa ishee da'uuf dirqamte. Daa'ima jalqabaa sadaasaa bara 2014 ture kan deesse. Kan lammaffaa ammoo ji'a 2 booda waggaa itti aanu amajjii bara 2015 deesse. Kun immoo dubartii lakkuu bara garaagaraa keessa deesse ishee jechisiiseera. Doktoroonni dhimmicha qoratanis dubartiin kun yeroo 2 ulfaa'oo akka hin oollee fi daa'imnis kutaa gadameessa garaagaraatti iddaan uuraa adda addaatiin fayyadamaa turuu hin hafne jedhaniiru jechuun Daily Mirrortu gabaase. Filiippiinsitti daa'imni waggaa 4 tokko Albert Einsteiniin lammaffaa ta'uu danda'a jedhame. Daa'imni kun umurii kanatti maal hojjeteet ajaa'ibsiifatame laata? Abdiisaa Fufaa waan hafe nutti hima. Daa'imni kun akkuma daa'imman kanneen biroo yeroo baay'ee meeshaa daa'imman ittiin taphataniin taphata. Irra caalatti bakka magariisa ta'ettis taphachuu jaalata. Daa'imman biroo irraa baay'ee madda miti. Dandeettii walitti dhufeenya hawaasummaa isaas akkuma daa'imman birooti. Foormulaa herreegaa qabatee waan baay'ee rakkisaa ta'eef furmaata kennu irratti garuu dandeettii addaa qaba. Daa'imni waggaa 4 herreega hojjechuun baay'ee cimaa ta'e kun mana barnootaa galee osoo hin baratiin guyyaatti yeroo daqiiqaa 5 hanga 7 hin caalle keessatti abbaa isaa irraa ilaalee barachuu danda'e. Daa'imni waggaa 4 kun foormulaa qabee koonii fi kuubii volume of a cone and a cube sammuutti qabatee furmaata isaa salphaatti kennuu danda'a. Bal'ina danaa rookeettii baaburaa baay'ee rakkisaa ta'es hojjechuu danda'a. Abbaan isaa akka dubbatetti dandeettii kalaqa sammuu isaa kana haadha isaa irraa dhaalee jedheera. Dandeettiin daa'ima kanaa herreega hojjechuu qofaa miti. Maqaa magaalota biyyoota 164 ta'an sammuu isaatiin qabatee waamuu danda'a.
Daa'imni dandeettii addaa qabu kun karaatee fi bishaan daakuu dabalatee ispoortiiwwan garaagaraa hojjechuus baay'ee jaalata. Wantoota xixiqqootti xiyyeeffannoo kennee qalbifata. Fedhiin inni waan haaraa baruuf qabu wantoota hedduu beekuuf isa gargaareera. Daa'imni kun haala kanaan yoo itti fufee hayyuu fiiziksii kan ta'e Albert Einstein isa lammaffaa ta'uu akka danda'us himameera. Asianews.com tu gabaase. Jaalallee sirrii waliin bultii ijaaran akkamiin filachuun danda'ama laata? Jaalalloo foormulaa herregaa qabaa laata? Baqqalaa Atoomaa waan qindeeffate qaba. I believe that mathematics is so powerful that it has the potential to offer us a new way of looking at almost anything. Even something as mysterious as love. Ogeettii herreegaa Applied Mathematician Hannah Fry jaalalli foormulaa herreegaa hedduu qabaa jetti. Ogeettiin herreegaa kun kitaabni isheen barreessite The Mathematics of Love jedhamu yaadrimeewwan foormulaan deeggaraman kan hiree jaalalleewwanii gara fuulduraa beekuu nama dandeessisu hedduu qabatee jira. Yaadrimeewwan Hannah Fry keessaa tokko Game Theory jedhama. Yaadrimeen kun foormulaa mataasaa kan qabu yoo ta'u, haasaa daqiiqaa 15 jaalalleewwan waliin haasa'an rukuttaa onnee isaanii fi dhiibbaa dhiigaa isaanii fudhachuun jaalalleewwan kunniin dhumni isaanii maal ta'a kan jedhu tilmaamuu nama dandeessisa. Deebiin foormulaa kanaan argamu harki 90 sirrii akka ta'e mirkanaa'eera jedha gabaasni The Independent. Yaadrimeen biraa Optimal Stopping Theory jedhama. Kunis foormulaa mataasaa kan qabuu fi dargaggeessi umurii waggaa 18tti jaalallee qabachuu jalqabe waggaa meeqaffaatti nama sirrii bultii waliin horachuu danda'u akka argatu tilmaamsisa. Gabaasni The Independent shamarreen tokko umurii ishee waggaa 18tti jaalallee qabachuu waggaa 35ffaatti ammoo bultii horachuu yoo murteessite nama sirrii bultiif ta'u argachuu kan dandeessu waggaa 24 erga dabartee boodaa jedha. Kana jechuun namoonni waggaa 24 dura jaalallee ishii ta'uuf dhufan nama sirrii shamarreen kun bultii waliin horachuu dandeessu miti jechuudha. Barreessituun kitaaba kanaa Hannah Fry foormulaan ishee 100% sirrii ta'uu baatus amma ta'e kallattii agarsiisuu danda'a jetti. Kaayyoon ishees herreegni jiruuf jireenya dhala namaa hunda keessatti murteessaa ta'uu mul'isuufi jetteetti. Isinoo maal jettu laata? Dhuguma jaalalli foormulaa herreegaan ni milkaa'a? Kabajni guyyaa jaalalleewwanii Valentine's Day addunyaa irratti baay'ee jaalatama. Gama tokkoon immoo bosona Tropical Rainforest jedhamurraa miidhaa gahaa jira jedhame. Anwaar Firrisaa waan hafe nutti hima. Guyyaan jaalalleewwanii Valentine's Day waggaa waggaan erga kabajamuu eegalee barootni hedduun lakkaa'amaniiru. Sanbata kaleessaas guyyaan kun magaalota addunyaa garagaraatti sirnoota adda addaatiin kabajameera. Jaalalleewwanis guyyaa kana kennaawwan garagaraa walii kennuun kabaju. Poostikaardonni ayyaana kanaaf qophaa'anis mukeen irraa hojjetamu. The Independent akka gabaasetti kun ammoo bosona Tropical Rainforest hir'isuu keessatti gahee olaanaa bahaa jira. Fandiin qabeenya naannoo United Kingdom poostikaardota 20 daandii irratti gurguraman bituun akka qoratetti maddi isaanii Tropical Rainforest akka ta'e mul'iseera. Kun ammoo faayidaa kaardiin kun ayyaana kana irratti qaburraa miidhaan qabeenya bosonaa irratti qabutu caala. Ta'us gamtaan Awurooppaa mukeen seeraan ala muramaniin kitaabota, meeshaalee muuziqaa fi poostikaardota oomishuu seera dhorku baasuun gocha kana xiqqeessuuf carraaqaa jiraatus warshaan poostikaardii kana oomishu garuu himannaa irratti dhiyaateef poostikaardota kanneen osoo seerri kun hin bahin dura bara 2012 oomishe jechuun deebii kenneera. Ta'us kana booda seerota bahan hunda kabajuun hojjechuuf waadaa galuun cinatti poostikaardota hamataman kanneen oomishuu garuu dhorkeera. Hordoftoota keenya oduun dhangaa nuti har'aaf qabanne kanuma torban walitti deebina. Bashannana gaarii. Kabajamtoota hordoftoota keenya kan daawwataatii jirtan televiizyinii OBS Abdiisaa Ufaanis bosonaa dheeressaa isin keessummeessuudhaan itti fufnee irraa bashannana gaarii akka dabarsaa jirtanis abdii guddaadha kan nuti qabnu. Ogeessonni kaameraa fi akkasuma ogeessonni istuudiyoo keenyaas nu faana jiru. Nu faana jiru. Nu qofaa miti jechuu barbaadeeni. Egaa dhangaan televiizyinii OBS
waan baay'ee keessa gaggalee cidha jennee waan baay'ee egaa namni wal fuudhu namas wal fuusisaa jira wal fuusisaa ji'a isaatti kamaal goonaree addisuu garrayyuu egaa namni immoo gaafa wal fuudhu wal hora baay'achaa dhufa egaa ija keen argi ija kun argee dhaanitiri kan si dhibu addunyaan kun gaafa jalqaba uumamtu irraa jalqabee immoo lakkoofsi uummata kanaa dabalaadhuma. Dabalaa immoo saffinaan kan inni itti dabalaa jiru tullee jira. Keessumaa baroota darban saayinsiitu jedha. Saayinsiin kun qorannee irra geenye yookaan immoo tilmaamne illee akka jedhanitti yeroo sanallee isaanis oo turuu baatan tilmaamne raagni akka jedhanitti lakkoofsi uummata kun keessumaa dhaloota kiristoosiin dura naannoo waggaa 8,000 jechuudha. Naannoo sana miiliyoona 5 qofaadha kan inni ture. Kan addunyaa kanaa walitti qabate. Kan addunyaa kanaa har'a magaalli nuti keessa jirru iyyuu miiliyoona 5 taatetti addunyaan amma kun wardii 7 jennu kun yeroo sana gaa uummata miiliyoona 5 kan ishiin qabdu achi deemeeti babal'ataa kan inni deeme lakkoofsi uummataa kunis. Ardiin qabnu kun egaa argiteetta babal'oodha kan akka Eeshiyaa fa'aa Chaayinaa fudhannee baay'ee uummataati. Keessa jirti addunyaa irraa tokkoffaadha. Yeroo irraa kana tokkoffaadha. Baay'ee. Dabalatee immoo Indiyaan akkasii. Indiyaan ittaanti. Kan si ajaa'ibu gosaanumti kuni akkuma ati kaastee bara dhaloota kiristoosiin dura hanga dhaloota kiristoos tokko jedhee eegalu boodaatti tokko jedhee eegalutti baay'een uummataa kun gara miiliyoona 5 ture miiliyoona 5 irraa immoo deebi'ee miiliyoona 200 gale. Dhaloota kiristoos booddee tokko jedhee gaafa eegalu miiliyoona 200 gale. Akkasumatti daddabalee kan si ajaa'ibu yeroo sana keessa amma dhaloota kiristoosiin tokko jedhee barri lakkoofsa eegalutti 0.05 dhibbeentaa kanaan kan inni dabalaa jiru. Kana jechuun immoo akkuma kocaatti sirrii qaamalee kun lakkoofsa ta'e waan lakkaa'amaa ture. Yeroo sana guddinni ture guddina namni qonna irratti hundaa'aa ture. Qonna irratti hundaa'aa ture. Bara industiraalii keessa gaafa galu namni qaroominaan guddatee industiriidhaan gaafa guddataa dhufu baay'een uummata dabalaa dhufe. Keessumaa immoo bara 1930 keessa baay'inni uummata addunyaa kanaa waggaa 130tti gara biiliyoona keessa seene. Biiliyoona keessa kan seene. Keessumaa bara 1800 jechuudha lakkoofsi uummataa biiliyoona 1 kan inni galee deebi'ee immoo waggaa 130 booda immoo deebi'ee maal ta'e bara 1930 ta'uu isaatii biiliyoona 2 gale. Sanaa booda akkasuma akkasitti bifa kanaan jechuudha lakkoofsi uummataa kun dabalee har'a keessumaa ji'a amajjii kana jechuudha. Ji'a amajjii isuma darbee kana ji'a amajjii kana keessa lakkoofsi uummata addunyaa kanaa biiliyoona 7.28 kan inni rage. Biiliyoona 7.28. Kanaaf yeroo ammaa kana akka duraanii waggaa 100 fi waggaa 130 eegee biiliyoonni tokko dabalu osoo hin ta'in waggaa 13 waggaa 10 keessatti biiliyoonni tokko dabalamaa jira jechuudha. Uummanni addunyaa kana tarii isuma sila wal fuudhaa jiru kana lakkoofsa uummataallee himuu miti tigallii keenya daawwattoonni keenya illee kan beekanii waa'ee uumama dachee kanaa Yuusuf Warqisaa qophii diinqaardiitii waan ilaale qaba kutaa jalqabaa qophii dhangaa keenyaati. Qabiyyee qophii dhangaa keenya keessaa tokko kan ta'e qophiin diinqaardii kutaa tokkoffaansaa yeroo torbee darbe keessa Yuusuf Warqisaa diinqaardii keessa maaltu jira jalqaba ka'umsuma isaa dacheen kun yookaan laftiin irra jiraannu kun har'a uummanni namoonni biiliyoona 7.25 har'a irra jiraatu kun uumamni ishee jalqabaa akkam ture saayinsiin akkam jedha. Saayinsii wabeeffatee egaa kutaa tokkoffaa isaan bira ga'eera kutaa lammaffaa immoo kanumaaf kaasne baay'ina uummata addunyaa kana nutis malee lakkaa'uudhaaf miti. Baay'ina uummataatiin garuu Chaayinaan tokkoffaarra jirti inni irraa Indiyaan itti aanti Ameerikaan sadaffaarra jirti Indooneeziyaan arfaffaarra jirti Biraazil shanaffaadha Paakistaan ja'affaadha Naayijeeriyaan torbaffaadha. Kana keessa immoo Itoophiyaan 13ffaarra jirti baay'ina uummataatiin. Bifa sanaan kan jirtu. Egaa qophii kana bal'inaan waa'ee uumamni dachee kanaa maal fakkaata? Egaa saayinsiin nuun jedhu waggaa biiliyoona 4.5 dura dacheen kun akkasitti hundeeffamte kana fakkaatti jechuudhaan warri qoratan kana himaatii turanii. Kutaa lammaffaasaa Yuusuf Warqisaa yoo qabatee dhiyaate wayya bal'inaan achi keessaa argachuun danda'ama. Garuu sanatti otoo hin ce'in dura sirba tokko yoo affeerre immoo wayya sirba tamaddus kan inni waa'uma jaalalaati akkan si jaaladhus otoomati beektu garaa jaalalaan dhuftee na naammattu jaboon si yaade jaala koo ni gartaa
mee akkam duuba garaa na jabaata yaa jaalatoo ni dhageessaa jechuudhaan kan inni sirbu. Wallee sana daawwattoota keenya affeerree sanaa booda immoo qophiin diinkaardii Yusuuf Warqii isaatiin qophaa'e simbira ga'a. Booddee walitti deebina. Lafalle milatu odo ati jirtu tambira haliltu fadite mali nahi midugatu akkuma khiya odeysi minatu ijisi gartes lafalle milatu odo ati jirtu tambira haliltu fadite mali nahi midugatu akkuma khiya odeysi minatu yaa jalatoo ni dhageessa samaan namusta odo dhageessus machalifta samaaltu wayyaa. Siyaade dadhabe sindisu milli khemali menarra simpaasu meeda fi khootu dadhabe si obsu si wamu si farde jallisu siyaade dadhabe sindisu milli khemali menarra simpaasu meeda fi khootu dadhabe si obsu yaa jalatoo ni dhageessa samaan namusta odo dhageessus machalifta samaaltu wayyaa akkasi jaallu soodomatti beeytu garaa jalaalaan dhufdeenan hamaatu jabusi yaade jaalatoo ni gartaa meeqa miduuba garaana jabaata akkasi jaallu soodomatti beeytu garaa jalaalaan dhufdeenan hamaatu jabusi yaade jaalatoo
yaa jalatoo ni dhageessa samaan nama sutaa oto dhageessus machalee.